Lakkoofsi namoota bara darbee addunyaa irratti dhukkuba koleeraan du'uun gabaafame isa bara duraarraa dhibbentaa 71 gara 4,000tti akka ol guddate jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n roobii darbe gabaaseera. Hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom dhukkuba ittifamuu fi salphaatti yaalamuu danda'u jechuudhaan ibsanii lakkoofsa namoota du'aniif gadda qaban ibsaniiru. Walitti bu'iinsa jijjiirama qilleensaa bishaanii fi naannoo qulqullina hin qabne hiyyumaa fi buqqa'iinsi uummataa kun hundumtuu weerarri koleeraa akka dabalu gumaachaniiru jechuun itti dabalanii ibsan. Namoonni nyaata yookaan bishaan baakteeriyaa koleeraan faalameen dhukkuba koleeraan qabamuu danda'u namarraa gara dhiyeessii bishaan dhugaatiitti yookaan bishaan nyaata qopheessuuf gargaaru faalamaa taanaan babal'achuu danda'a. Mallattoon dhukkuba koleeraa garaa baasaa yookaan garaa yaasaa baay'ee haqqisaa, dheebuun dabaluu, miilli dhiita'uu fi boqonnaa dhabuu yookaan aaruu akka ta'e gidduugalli to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan United States CDC'n ibsee jira. Lakkoofsi namoota dhukkuba koleeraan qabamanis bara 2022 irraa gara bara 2023 dhibbentaa 13 kan utaale ta'uu WHO'n ibsee namoota dhukkuba koleeraan qabaman keessaa dhibbentaan 38 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'edha jedheera. Bara darbe Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba koleeraan qabamanii dhibbentaa 125 kan dabale yoo ta'u giddugaleessa bahaa fi Eeshiyaa keessatti garuu dhibbentaa 32 gadi bu'uusaa gabaasni jaarmayaa fayyaa addunyaa ni mul'isa. Weerarri vaayirasii koleeraa bara kan biyyoota 22 keessatti mul'ateera. Bara darbe jechuun 2023 keessa biyyoota weerara koleeraa guddaan shakkaman yookaan keessatti mirkanaa'uu gabaasan Afgaanistaan, Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo, Maalaawii fi Soomaaliyaa dabalata. Itoophiyaa, Heetii, Moozaambiikii fi Zimbaabuweettis bara darbe 2023 weerarri vaayirasii koleeraa mudachuu gabaasaniiru. Ragaan jalqabaa kan bara keessa jirru 2024 akka agarsiisutti weerarri koleeraa itti fufee jira. Biyyoota 22 keessatti weerarri sochii qabu galmaa'eera jedha WHO'n. Tallaaliin koleeraa ittisu jira garuu kaampaaniin oomishu tokkittiin kan fedhii jiru guutuu hin dandeenye oomishe. Dr. Tedros dhaabbileen biroo tallaalii kana hojjechuu akka jalqaban gaafatanii jiru. Dhukkuba koleeraaf deebii kennuuf $50 miliyoona gaafatus gargaarsa kan akka hin arganne WHO'n ibseera. Kunis fedhii hin guutamin hafee jedhee jira. Mata duree lammaffaatti ennaa deebinu aangawoonni Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo akka jedhanitti tallaaliin Mpox Ameerikaa irraa dooziin 50,000 kibxata darbe gara biyyattii kaseene yoo ta'u kunis erga tallaaliin marsaa jalqabaa gamtaa Awurooppaa irraa Koongoo seene torban tokko booda. Ga'eessonni bulchiisa naannoo sadan baay'inaan dhibee kanaan qabaman Ikwaatuur, Kiivuu Kibbaa fi Saankuruu keessatti jalqaba tallaalii kana kan fudhatan yoo ta'u onkololeessa lamarraa eegalee akka ta'e qindeessaan koree deebii Mpoxiif kennu kan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Chris Osaaka ibsaniiru. Torban darbe tallaaliin Mpox inni marsaa jalqabaa wiirtuu weerara vaayirasichaa magaalaa guddoo Kinshaasaa gaheera. Dooziin 100,000 kan dhaabbata Deenmaark Bavaariyaan Noordiik jedhamuun hojjetame karaa gamtaa Awurooppaa dhaabbata tajaajila fayyaa kan hatattamaa heeraa jedhamuun arjoomameera. Dhuma torban darbee dooziin 100,000 ka biroon Koongoo seeneera. Dooziin 50,000 United States irraa dhufe tallaalii Jeenos kana waliin kan wal fakkaatudha. Dooziin 250,000 kun weerara Mpox Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo wiirtuu balaa fayyaa addunyaa ta'e keessaa dhabamsiisuuf dooziiwwan miliyoona 3 aangawoonni akka barbaachisan gaafatan keessaa harka muraasa qofa. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa doozii biroo 500,000 ol arjoomuuf waadaa galaniiru. Garuu yeroo isaan itti dhaqqabsiisuuf jiran ifa miti.
Jalqaba bara kanaa jechuun 2024 irraa eegalee guutuu ardii Afrikaa keessatti namoota dhukkuba Mpoxiin qabamuun isaanii mirkanaa'ee 5,549 yoo ta'u du'a kanaan wal qabate 643 ta'eera. Kunis waggoota darban waliin wal bira qabamee ilaalamu daariqa yookiin infekshinii fi duuti baay'ee dabaluu agarsiisa. Namoonni Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti vaayirasicha Mpoxiin qabaman lakkoofsi waliigalaa keessaa 91 ta'aniiru. Daariqa yookiin infekshiniin dhukkuba Mpox irraa caalaa isaa Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti achii sadarkaa lammataa argame. Torban darbe gidduugalli to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa akkasumas jaarmayaan fayyaa addunyaa weerara dhukkuba Mpoxiif karoora deebii guutuu kan arditti guutuu eegalaniiru. Kunis erga dhaabbanni fayyaa addunyaa weerara biyyoota Afrikaa 12 keessatti haala namoota addunyaa mudate ta'uu eegalabsee torban 3 booda. Dhaggeeffattoota keenya kanumaan qophii fayyaa har'aaf jenne xumurraa torbee mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti. An jaallannee gammadaati.